hanga dumaan hanga ati batu hanga kan keebbatu osoo si jaalanii yaada beeku muraasa godhanii kan kee godhan haqa kan kee dhoysan abshir rumaa dhufaa guyyaan haqa kan keeti abshir yaa jawweekoo akkanumatti naafu osoo si jaalanii yaada beekoo sirraa nu fuudhanii godhantiidha kan keessuma abshir jedhii yaada beekoo hanganumatti naafu guyyaa naqaa kan kee harka dubbii kuufaa osoo si jaalatan uumamni martuu si godhan shoror keessaa ati lafi shoror keessaa miti haqa keenyaaf jettee hidhamtee osoo si jaalannu yaa jawweekoo harki biraan laalluu keenya kaafawama. Ashama akka fuunee daawwattoota keenya sirba ajaa'ibaa waloo fi akkasumas sirba addaa isin qopheessuudhaan isiniif argamna jechuudha. Kanaafuu walmalee showii fi akkasumas chaanala kee magaalaa Fooraa akkasumas sirba addaa isinii laqqabuudhaaf inshaallah karra jira. Rabbi naa gargaaru baatii takka booda sirba san isiniif laqqabayeetiin abdii qaba inshaallah yoo rabbiin na gargaare osoo joogeen keenyaa inshaallah kana qophiidhaan akkasumas chaanalli hedduudha jedhu chaanalli irratti laqqabu deemu walmalee showii akkasumas muraasa arkaan biyaa irratti arkaan biyaa afur irratti sarkachuu dandeessan akkasumaan siidaa viidiyoo tiyeetana karaa feesbuuk kiyyaatiin akkasumas isin fayyootii fi akkasumas chaanala kiyya magaalaa Fooraa irratti laayik gochuu hin dagatinaa sin jedha. Ani xiqqoo takka booda sirba artistii tokkorraa wali fuudheetiin sirba Jawaar Keenya fi akkasumas adda bilisummaa uummata Oromootiif isin qopheessee isin karra